Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nagaaf jalaltee sana dhaqabduu filan dhaggeeffachuu jirtan cufaatti maqaan keeyyan Aslii Galgalo. Sagantaa kanarraa keessatti Jibuutiin Soomaaliyaa qeeqiti waan qoqqobbii Eritiriyaa irraa kaasa jetteef ayyuun maal jedha? Addi bilisummaa Oromoo biyya galuu qabaa jedha pireezidantiin Itoophiyaa Kaduriin Negaasoo Gidaadaa. Qaamni sadaffaan kun immoo mootummoota alaa yookiin qaama biyya alaa utuu hin ta'in Oromootuma ta'uu qaba. Oromoota immoo yeroo jennu. Gurbaan qabxii olaanaa Itoophiyaa keessatti argate akkam dhagaa? Baay'een gammadee ture. Innis lammaffaa dhibaa jaafa kan qabu ta'een ilaalu wantoonni isaanii walumaa galatti hojjechuu isaanii ilaalu baay'ee gammadne. Oduu gaggabaaboo addunyaa Firaa'ol Balaayii nuu dhiyeessaa nuu dhiyaadha. Jibuutiin kalee jechi Soomaaliyaa kan qoqqobbii Eritiriyaa irraa kaasa jedhu mormiti. Pireezidantiin Soomaaliyaa Mohaammed Farmaajoon torban dabree guyyaa 3 Eritiriyaatti malee qoqqobbiin sun ka'uu qabdii jedha. Jibuutiin ammoo jechi kun waan nama ajaa'ibsuu jedha. Jibuutiin kan Soomaaliyaan jaalluwanii jechi kun nuu miidhaa jette waan Jibuutii fi Eritiriyaan mormii daangaa irraa wal dhabdeef. Xiinxala siyaasaa Piroofeesar Medahaane Taadessee siyaasa naannoo tan sadeenii gaafan. ተጽዕኖ ፈጣሪነት ወይም የፖለቲካ ልዩነት የፈጠረው አይደለም ኢኮኖሚያዊ dhiibbaa yookaan ilaalcha siyaasaa osoo hin taane dhiibbaa diinagdee guddaa qaba. Jibuutiin qarshii hedduu baasuun buufata Duubaay kan morkatu baha Afrikaa irratti ijaaruuf jetti. Gama diinagdee fi nageenyaan illee biyyoonni akka Chaayinaa investimentii guddaa gaggeessaa jiru. Jarri United Arab Emirates kana hin barbaadan. Baha galaana Liibiyaa hanga Somaaliyaa jiru to'achuu fedhu. Kan biraa Turkii fi Kwaatar gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa qaban akka hir'isu godhaa jiru. Ameerikaanis deeggarama. Jarri Jibuutii, Itoophiyaa fi Soomaaliyaan sababa dhiibbaa United Arab Emiratesiin qoqqobbiin Eertiraa irra jiru akka ka'u gaafatan jedhanii yaadu. Osoo ana hin mariisisiin wanta kana keessa maaliif seenanii jedhanii gaafatu. Kanaaf komii bu'uuraa qabu. የጅቡቲ ቅሬታ ስለዚህ አግባብ ያለው ቅሬታ ነው። xiinxalaa siyaasaa Piroofeesar Medahaane Taadessee dhageen. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti akka daangaa Oromiyaa fi Somaaliitiif gamlixa Oromiyaa rakkoon hin furamne keessumaa gamlixa Oromiyaa jiraatonni miidhaa ergaa'ee himatan. Dr. Abiy Ahmad daawwiif gara Eritiriyaa gaaf dhaqee hayyuu duree dhaabbatni bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin mari'atanii akka jila ergan walii galan. Dhimma kan irratti pireezidantii duraa Itoophiyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa mariituun taate malee nagaan hin bu'u jedha. Ammayyuu itaanattu dubbis. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo adda addaa biyyatti galaa jiru. Galuun isaanii gaariidha. Isaan waan galuun hin ga'u. Alatti kan hafuun irra hin jiraanne kan adda bilisummaa Oromoo jira. Inni yoo gale malee nagaan biyya keessatti hin bu'u. Kanaaf nagaa buusuu hin barbaadame. Achi nagaan bu'ee immoo misoomni hojjetamu na barbaachise addi bilisummaa Oromoos biyyatti galuu qaba jedheen ture. Yoo inni gale malee nagaan hin bu'u yeroo jedhu addi bilisummaa Oromoo kan hundeeffame tureera. Addunyaa irrattis beekameera. Uummata Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiru keessattis beekamuu duwwaatu hin ta'in deeggartoota hedduu qaba. Deeggartoota hedduu qabaachuu duwwaatu hin ta'in miseensota hedduus qaba. Kana duwwaatu hin ta'in homaa waraanaas qaba. Dhaabni akkasii kun yennaa biyyatti gale malee nagaan biyyatti bu'uu hin danda'u. Kanaaf nagaa buusuudhaaf hin barbaadame mootummaanis addi bilisummaa Oromoos taa'anii waltajjii tokko yookiin xarapheezaa tokko irra taa'anii akkamittiin addi bilisummaatti galu haalli mijaa'uu qaba. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa nan barbaadaa jedheera. Marii mootummaa Itoophiyaa waliin taasisuu keessatti akka yaada keessanitti qaamii sadaffaa kun eenyu haa ta'u jettu? Jarri walga'anii jarri lamaan walga'anii mari'atanii dubbatanii waliigalan sana jalqabee qaamni sadaffaan iddoo isaanii ta'uu qaba. Araarsuu qaba. Qaamni sadaffaan kun immoo mootummoota alaa yookiin qaama biyya alaa utuu hin ta'in Oromootuma ta'uu qaba. Oromoota immoo yeroo jennu abbootiin gadaa jiru. Jaarsoliin biyyaa jiru, hayyoonni biyyaa jiru, qeerroonii fi qarreen jiru. Kana keessaa kan filataman bakka bu'an jaraa wajjin yeroo isaan taa'anii mari'atan. Taa'anii hordofuu qabu, taajjabuu qabu. Akkasittiin yoo addi bilisummaa Oromoo gale malee gaariin ta'uu nagaan bu'uu hin danda'u. Isa kana immoo shaffisaan hatattamaan gochuutu irra jira kan jedhudha yaadi koo.
Yeroo Awurooppaa turtanis miseensa ABO turtanii dhaaba biyya bulchuu keessas yeroo dheeraaf miseensa turtanii akka jaarsummaatti dhimma kana akka gidduu seentanii araarsitan otoo gaafatamtanii fedhii qabdu. Kottuuti jaarsummaa kana keessa litiitii ati hirmaadhu jedhanii na gaafatan yeroo hundumaan qophaa'aadha. Gaafa Ameerikaa deemee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad torbaan dhufu akka jila Eritiraatti arganii him. Dhaggeeffattoonni akka isaan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa BBC Afaan Oromooti amma duga gabaabaa addunyaa dhageenya tan Firaa'ol Balaayinoo dhiyeessa. Galatoome Aslii ministeerri fayyaa Itoophiyaa xiyyaarota sasalphaa qoricha talaallii fi meeshaalee fayyaa gargaarsa namaa malee geejiban bara dhufuu jalqabee hojiirra oolchuuf xiyyaaroti kunneen haala qilleensaa kam keessatti iyyuu hojjechuu danda'u jedhameera. Waldorgommii atileetiksii ga'eessotaa meetira 10,000 Naayijeeriyaatti gaggeeffamaa jiruun atileetiin Itoophiyaa Jamaal mo'achuun meedaaliyaa warqii argateera. Lammiin Itoophiyaa Andu Amlaak Ballihuu immoo lammaffaa ta'uun xumureera. Sharafni Tarkii erga Ameerikaan qoqqobbiirra keessee booda gadi bu'eera. Ameerikaan paastariin lammii kootee maqaa shororkeessummaatiin akka malee Ankaaraatti na jalaa hidhameera jechuun ministeerota biyyattii lama irratti qoqqobbii kan keesse. Abukaatuun paastarichaa paastariin yaaddoo irra jiru jedhan. Şimdi kendisi tüm bu siyasi... Maalli koo deeggarsa mootummaa Ameerikaatti gammadoodha. Haa ta'uutii dubbiin walxaxaa dhufuunsaa dhiphinaa fi boqonnaa dhabuu irratti dabalaa jira. Olayda gerilim tırmandıkça... Paappaasiin Kaatolikii Vaatikaan Firaansis murteen du'aa haala kam keessattiyyuu hayyamamuu hin qabu jedhan. Paappaasichi isa amantiin Kaatolikii haala tokko tokko keessatti raawwii murtii du'aa hayyamtu faallessuun murtiin du'aa haleellaa kabajaa fi qulqullummaa namaa irratti raawwatamudha jedhan. Yuunivarsiitiin Fayyaa Jaappaan Tookiyoo Meedikaal Yuunivarsiitii jedhamu qabxii barattoota dubartootaa beekaa hir'isuun himatame. Dubartootni barumsa isaaniin otoo hin xumuriin gara maatii dhaabuutti waan deemaniif harka 30 akka hin caalleef jecha raawwatamuusaa gaazexaan biyyattii gabaaseera. Galatoon Firaa'ol. Galatoon Nasli. Hayyee dhaggeeffattoonni akka isaan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa BBC Afaan Oromooti amma immoo waan miidiyaa hawaasummaa namirraa Saawol Milannaa ta'an fira foolii dhugaasan nu dhiyeessa. Galatoomii Aslii egaa jalqaba irratti kan jedhu kana oduu gaddisiisaa kan ture waa'ee du'a artiist Fiqaaduu Takilamaariyaamii har'a guyyaan sirna awwaalchaa gaggeeffamee ture kana irratti namoonni baay'een suuraa qooddatanii gadda isaaniis immoo amma immoo akka isa dinqisiifachaa turanis isa qooddachaa turaniiru. Dhugaa Fiqaaduu namni hedduun beeku kawaanii artii waggaa hedduu ture. Kan biraan kanan qabadhee jiru waa'ee qabxii qormaata biyyaalessaa irrattidha. Kun oduu nama gammachiisudha baay'ee akka Itoophiyaa guutummaa irratti barattoota ijoollee Oromooti qabxii olaanaa fidanii qabxii 649 gaanii kun kan galmaa hin beeknedha ammaatti. Kana gaa namoonni baay'een qooddachaa jiru. Waan akka malee nama gammachiisan. Kanuma kan guyyaa irraaf qabadhe. Galatoon Firaa'ol. Qormaata seensa dhaabbilee barnoota olaanaa barkanaa qabxii olaanaa kagalmeesse barata Caalii Aadanaa Caalaanii qabxii 700 keessaa 649 argate. Manni barumsaa bultii adda waldaa Milisooma Oromiyaa man barumsaa qabxiin kun itti galmaa'e. Riipootarii keenya Habtaamuu Xibaabuu barata Caalaa fi abbaa isaa obbo Aadanaa Dheeressaa haasofsiisee kan nu qopheesse. Magaala Jimmaa keessatti dhalatee kan guddate barataa Caalaa Adaanaa waggoota 2 barana qormaata biyyaalessaa kutaa 9ffaa gosa barnootaa hunda aafiduun qabxii 4 galmeessisee ture. Barataan umurii waggaa 18 kun qormaata seensa dhaabbilee barnoota olaanoof akka dhuunfaattis ta'ee barattoota biroo waliin gareedhaan qophii cimaa taasisaa akka turan dubbata. Kan hin godhe yeroo baay'ee amna isaatii jaatiin ta'udha. Biyyaamuu isaatii 11 hanga 12 yeroo baay'ee narrafa ture. Sana booda immoo baay'ee irratti isaatii 11 yeroo tokko nan ka'a. Akkasumas hin ture. Gosoota barnootaa fiiziksii fi herreega kan jaalatu Caalaan firii qormaata kutaa 12ffaa abbaasaa obbo Adaanaa Dheeressaa waliin ta'uun ilaale. Yeroon sunis yeroo gammachuu guddaa akka turte hima. Anaaf baay'ee keessaa kan jedhu gaaffii ture. Gaafa intarneetii irratti deemnee ilaalu
baay'een gammadee ture. Manni barumsaa keenya walumaa galatti hojjechuu isaanii yoo ilaalu baay'ee gammadne walii bilbileefaa baay'ee gammadamnaa walii galnee. Caalaan waa hundaa ol barnoota isaaf xiyyeeffannoo guddaa kenna kan jedhan abbaan isaa obbo Adaanaa Dheeressaa firii dadhabbii isaanii ilma isaaniitiin arguu isaaniitiif gumaachi barsiisotaa guddaa akka ta'e himu. Guyyaa firii qormaataa ilma isaanii waliin ta'uun itti ilaalanis akkanatti yaadatu. Anattuu muddama baay'eetiin itti dhaga'ame ture. Maaliif qabxiin guddaan 49 jedhameera. Jalqabuma inni ilaale qabxichi sana inni ilaale jechuudhaan liistii saabjektii sanaatu inni ilaaleen idaama ishee sana inni ilaale yeroo inni achuma banee taa'u achirratti displee yeroo inni ta'u. Kanaaf gammachuu guddaatti natti dhaga'ame jechuudha. Baay'een ofitti qabeen dhungadde ammaddee. Amma Caalaan muummee barnootaa injiinaringii seenuun galmisaa fixa akka bahu barbaada. Abbaan isaa obbo Adaanaa immoo fedhii isaa mormuu baadhullee muummee barnootaa fayyaa yookaan meedisin barate uummata isaa akka tajaajiluun barbaada jedhu. Obbo Adaanaan namoota milkii ilma koof tumsaniif galatan qaba jechuun kana dubbatan. Barsiisonni isaa jechuudha sadarkaa keejiidhaa kaasanii hanga mana barumsa bultii addaatti galata guddaan qaba. Haadha isaafis kunuunsitee guddistee sadarkaa kana geessuu keessatti shoora guddaa waan qabduuf baay'ee galataaf kabaja guddaan isheef qaba. Gabaas Habtaamuu dhageen. Kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti uummata jeequmsa irratti bobbaa'uun argamaa dhufu. Naannoo hedduu keessatti nama miidhanii butanii kaan ijjeessanii qabee nama barbaddeessan. Jeequmsi uummata kun siyaasaaf gositti irra deemaa jedhan. Ogeessotii ammaa mootummaan biyya seera deebisuu qabdii jedhan. Baqalaa Toomattuu nutti hima. Haleellaa naannoo daangaa Oromoo fi Sumaalee uumameenis namoonni hedduun yoo ajjeefaman kan qe'ee isaanii irraa buqqa'an danuudha. Hawaasaa fi asoosaattis sababuma kanaan lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii laayyoo miti. Namoonni gurmuun ka'anii tarkaanfii fudhataniin lubbuun namaa badaa qabeenyis barbadaa jira. Kunis kan ta'e hawaasni ofii himatee ofumaa murtee kennuu yookiin tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaanii jedhu hayyoonni saayinsii hawaasaa fi ogeeyyiin seeraa. Hawaasni ukkaanfamee ture yookiin ukkaanfameen ture jedhee yaadu amma bilisa baheera waan fedhe gochuu nan danda'a ilaalcha jedhurraa kan maddu ta'u Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan soosiyoolojii Dr. Yeraas Warq Admaasee ni dubbatu. Namni tokko gartuu tokko waliin gaafa socho'u yaada dhuunfaa isaatiin osoo hin taane kan gartuu sanaatiin bitama. Yaada gartuu sana gidduutti uumamutu isa hooggana. Jijjiirama siyaasaa waggoota muraasa darban biyyattii keessatti mul'ateen walqabatee adda durummaan maqaan isaa kan ka'u Jawaar Mohaammed ce'umsa sirna abbaa irreerraa gara dimookiraasiitti taasifamu keessatti qaawwi uumamuu kanaaf sababa ta'uu danda'a jedha. Rakkoon namoonni seera mataa isaatti fudhachuu kun eessarraa dhufa yookaan jennee ilaalle yeroo sirna abbaa irreetirraa gara sirna dimookiraasiitti ceenu rakkoo uumamuudha. Sirna abbaa irree keessatti namni kan wal kabajee mootummaas kabajee jiraatu waan qawwee sodaatu seera qawweetiin bula jechuudha. Sodaa qawweetiin bula. Gara sirna dimookiraasiitti hoggaa ceenu immoo namni seera kabajee heeraaf seera kabajee kan bulu. Jidduu kanatti rakkoon uumamu. Haleellaawwan akkanaa dafanii to'atamuu dhabnaan ce'umsa gara dimookiraasiitti taasifamu gufachiisuu danda'u ka jedhan Dr. Yeraas Warq seerri kabachiifamuu qaba jedhu. Wanti ta'e ta'eera. Kana booda wanti akkanaa akka hin uumamne osoo jennellee innumti hangammaatti uumame mataan isaa eela akka salphaatti wayyoofne uumee darbeera. Jawaar Mohaammed gamasaatiin rakkinichi furmaata hatattamaa barbaadaa jedha. Sadarkaa mootummaatti dargaggeessa kana gara hiree hojii isaatti gaafamanii gara hojiitti galchuu sammuu isaa immoo rii'orreenti gochuu irratti hojjechuu siyaasaa biyyattii jijjiirama inni fide kana keessatti kan ala dhaabbatee ilaalu osoo hin taane kan keessatti hirmaatu gochuu danda'uu qaban. Mormitoonni paartileen mormitootaa ofitti galchuudhaan ijaaruu sochoosu mootummaanis biirokiraasii isaa keessatti hammataa yoo kan deemu taate malee laaftuu miti. Gabaas Baqalaa Toomaa dhageenye dhaggeeffatooteen sagantaan keenya galgala kanaa ganuma waan BBC Afaan Oromoo filatanii dhaggeeffataniif galatooma isaniin jedha. Oduuteen dheerinaan weebsaayit keenya bbcafaanoroomoo.com dubbisa. Facebook teen BBC Afaan Oromoo jaaladhaa qoodadhaa. Yaad qabdanii Facebook teen irraa nu barreessaa. Borii isaatti akkana nagaa waaqa keenyaa bulaa. Oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.